Bareedduu ati koo daawwitii kooti ani obsi keessattan arga si'abee jireenya hin danda'u jechuudhaan haaromsaan guyyaa har'aa hiriidhaaf jalalte bareedduu koo obsuu hin dandeenye fi kallattii fi biyya ati na fudhu badi jette san si barbaacha qaba achitti si argachuun qaba bareedduu too firiitiyyaa. Gooftaan koo kanan ani yaade hundaa na gargaaru gooftaa koo ati na gargaari firii tiyya wajjin walitti na deebisi gaaf tokko ati na waliin ta'i yaa gooftaa koo. Seenaan akka bilbilaa hiree jalaa fudhattee itti himte yeroo sanitti seenaanis dafiitii bilbilii fi mucayyoon itti himaa jirti wabiitti jecha jedhu. Hundumaa yaadatee wabiin fireen jaalala isheedhaaf dhiyeessee hin barbaadu naan jettee jirti. Ani maafaan hamaa ta'e obboleessa kootirratti jecha jedhu hundumaayyuu itti dubbate. Wabiin harmeen fireetillee akka ishee isa mucayyoo kiyyaa situu barnootarraa ishee naqqalaa jira kan jedhu hunda. Firoomsaan yaadatee yaada akkasii keessa galee yoomiyyuu singatuu si dhabee jiraachuu hin danda'u jecha fireen jettu hundumaayyuu hunda itti himte. Iyyee Firaa'ol jaalalleen ishee bara duraa si malee akkan jiraadhu hin danda'u kan jette yaadatee innis akkasumas ishee daftaanan naannoo kanaa mitiitii naannoo isheen jirtu mana ishee arguu fi qabnaa jechuudhaan itti dubbata. Haaromsaanis fireetoo akkamitti na fuulduraa baduu dandeessee si dhukkubeeti moo jecha jedhu yaadachaa jira. Jaalalleen hiree ishee bara dheeraa bilbilee dirmamuu jaalalaa irratti kan waliin hojjettu innis mana ishee akka argattu itti hime. Fireenis ani baay'ee si jaaladha haaromsaa koo gaafii si gaafadha ati na jaalataa ati anaaf duutamoo maalidha deebiin kee jechuudhaan itti dubbate. Haaromsaanis okkee egaa akkas jettee ati ani akka lubbuu kootii si jaaladha waan ta'eef siif jecha nan du'aa jechuudhaan itti dubbata. Yeroo sanitti fireenis ati Yesus qolla eeggee sarratti naabbadde kana qollisaa gaffafu. Wanta biraa dhiistee wanta si gaafadhee deebii kan koo nan deebistu kanaan booda gaafii nan si gaafadheef deebisaa bichaa na deebisii jechuudhaan itti dubbata. Yeroo sanitti eeyyanii ani siifan du'aa jechuudhaan itti dubbata. Yeroo sanitti fireenis namaaf du'uurraa namaaf jiraachuutu caalaa nama jiraachuun yeroo maradaa jechuudhaan itti dubbata. Firoomsaanis eeyyee hoosii barbaachisaa ta'ee ani hirmee koo mulu yeroo kamiyyuu siifan du'aa jechuudhaan itti dubbata. Yaa ta'u malee yeroo sanitti fireenis anis kanaan booda akkuma si bareedaa koo jechuudhaan itti dubbata. Haaromsaanis fireetoo ishee mee qohii si barsiifadhaa jechuudhaan itti dubbata. Innis mee lakkii hin ta'uu jedhii jechuudhaan itti dubbata. Yeroo sanitti isheenis lakkii hin ta'uu jedhii irra deddeebi'ii jechuudhaan itti dubbata. Kanaafuu bareeddutoo lakkii hin ta'u jechuun lakkii hin ta'u jechuu qabda. Kanaafis innis maatiin kan kee nama ati hin jaalanneef yeroo isaan si kennuu barbaadan lakkii hin ta'u jecha jedhu barachuu qabda. Kanaafiyyuu maatiin kee nama ati hin jaalanne gaa'ila si abuuhoo barbaadan lakkii hin ta'u jecha jedhu filatamuu qabda jechuudhaan itti dubbata. Yeroo sanitti fireenis lakkii hin ta'u jechuudhaan ijinikaa barnoota guddaa naaf dabarsitee guddaa tokko naaf galatoomii baay'ee si jaaladha jechuudhaan itti dubbata. Haaromsaanis jechoota dheeraa kan ishee waliin dabarse hunda jaalatee kophaa ta'ee hiree koo maal taatee narraa fagaatte laata maalumaan na jaalataatee ani si dhabee jiraachuu hin danda'u jechuudhaan muuziqaa affeeruudhaan yaadni koo gara keetii yaadni koo
gama keetii ani kun deebini yaa jaalallee firaa. Yoo harka fuunee jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii chaanal siifan jaalladha argamtan nagaan kiristoos ni haa baay'atu jecha har'amoo dirmammoo jaalalaa kan jedhu waliin turtii kan dabarsinudha. Hanga dhuma viidiyoo kootii waan waliin taataniif kabajaan sin gaafadha jechuudha. Firoomsaanis lubbuu tiyyaa ani jiraachuutti wallaalee jira. Jireenyi kan koo soorata lubbuu hin qabne ta'ee jira. Bakka jirtutti naaf awwaadhu maaloo jechuudhaan itti dhaammachaa jira. Yaa ta'u malee fireenis isarra fagaattee magaalaa haati isaa ishee filattee akka jiraattu ishee taasistee gara naannoo adaadaa isheen jirtu deemtee barnoota ishee akka filatte itti dubbate. Innis hiree fi haaromsa yeroo duraatii kan isaan wal baran wabii waliin isa yaadachuudhaan mataa isaa baay'ee gallafatti gadi garagaree of dhukkubsaa jira. Yaa ta'u malee yeroo san keessatti haaromsaanis garmalee yaadee maaltu bareeddu koo narraa fudhate ati anaaf daawwitii kooti si keessattan of ergaa bareeddu koo si habee obsuu hin dandeenye fi magaalaa ati biyya na fudhu badinaan jette sanatti si barbaachuun qaba. Waaqayyo koo si argachuun qaba. Maaloo gooftaa koo firee tootiin akka wal agarru nu haa taasisu. Gooftaa koo ati na gargaarii firii too wajjin akka walitti jiraadhu walitti na deebisi. Maaloo yaa gooftaa koo na waliin ta'ii jechuudhaan waaqayyo isaa waammachaa ture. Yaa ta'u malee yeroo san keessatti innis garmalee gadduudhaan gara daree mana barnootaatti ol deebi'ee barnoota isaa feenitiin samoona kanaa michuun mana barnootaa keessatti argaa hin jiru jechuudhaan itti dubbata. Feenetis garee keessatti ijoolleen waa'ee isaa maqaa isaa kaasanii hawaasa'an jechuudhaan itti dubbata. Yeroo isheenis maal dhageesse jechuudhaan innis wanta biraatii miti inni michuun gara raayyaa ittisa biyyaatitti akka makatee haasa'aa jiru jechuudhaan itti dubbata. Jaalalleen isaatis baay'ee garmalee tokko waan rifatteef akkamitti ta'uu danda'a jechuudhaan itti dubbata. Barnoota barachuu danda'a moo leenjii deemee kuni akkamitti jechuudhaan itti dubbatti. Feenetis ati koo kuni qallaalidha. Innis osoo raayyaa ittisa biyyaa osoo eegaa jiru koo barnoota isaa barachuu danda'a jechuudhaan itti dubbata. Yeroo sanitti ani koo onnee qulqullina isa jaaladha. Ani isa dhabee isaan ala ba'uu hin danda'u. Ani isa dhabee akka mantaa hin jiru. Ani koo hoon isaa argee nafa koo hundatu natti mul'ata jechuudhaan itti dubbata. Yeroo sanitti feenetis lubbuutoo hoomaa miti ati jaalalli si qabee kuni jaalala gizeedhatii fi amma hawwaatuma isarraa fagaattee si gadhiisaa deema jechuudhaan itti dubbata. Yeroo sanitti galateenis baay'ee waan itti gadditeef ati feeneti jaalala waan hin beekneef waa'ee jaalala siif hin galu kan natti qooste kun si gayaa jechuudhaan itti dubbata. Yeroo san feenetis ani lubbuutiyyaa ani sitti dhufuufaa hin jiru. Kanaafiyyuu amma kana si gorsu keessaa gara fuulduraatti jaalalaanis akka of boota hin kennine daftee kana si gorsuudha. Amma ka'ii gara garee deemna jechuudhaan itti dubbata. Yeroo sanitti haaromsaa fi mucaan eessuma isaa jaalallee takkitti waan walirratti jaalataniif ani haaromsaa oguma ati jaalala kee laphee keetiin dhiifama naaf gootee jechuudhaan itti dubbata. Haaromsaanis eeyyanii dhiifama siif godhee jira. Kuni koo wanta nama qunnamuudha. Kanaafiyyuu jaalalli humna hin qabu. Jaalala humna irratti garuu nama hin jaalanne irratti kiyya godhachuu adeemsuu maaliif hoonaan jette miirri jaalalaa nama san bira jiraachuu danda'a. Garuu miirri na bira jiru isa bira hin jiru taanaan jaalalli kun gizeedhaaf malee booda gara wal jibba fidaa jechuudhaan itti dubbata. Ani kanan hubadhe keessatti hireen baay'ee tokko akkasi jaalattuudha kanan beeku jechuudhaan itti dubbata. Yeroo sanitti haaromsaan isi waan
irrattillee hin dubbatini. Osoo na jaalattee amaqumaan sin jaaladha naan jetti malee laphee isheetiin na jaalatti hin jedhu ani. Osoo na jaalattee guyyuma tokko keessa guyyaa tokko naan bilbiltu jechuudhaan itti dubbata. Yeroo sanitti ani akkasitti hin yaadu, guyyaan ani isheettiin yaadha jedhee itti siqee sirumayyuu jaalala ishee siif qabdu garmalee tokko kanan beeka. Kanaafiyyuu natti dhiyaachuu diddee yeroo sanitti akka isheen baay'ee si jaalattu baay'ee tokkoon argee, ati immoo wanta akkasii keessa kee galchitee yaada akkasii qabaachuu hin qabdu. Firaa'ol baay'ee si jaalatti jechuudhaan itti dubbata. Haaromsaanis yeroo sanitti dhiisii wanta akkasii hin beekne ani kanan shakkaa jiru. Abbaan manaa wayinis immoo jaalallee isaan maatiin isaanii akka ishee waliin gaa'ela godhattu sun gara biyya Ameerikaatti gara biyya kanaa akka dhufee jira. Jaalala kiyya qarshiidhaan waan jijjiirte natti fakkaachaa jira. Kanaafiyyuu hin ta'u jechuudhaan itti dubbata. Yeroo sanitti haaromsaan kana dubbatutti garmalee waan rifatee fi kun immoo hin ta'u. Inni waan maallaqa qabuuf isa filattee jedhee natti fakkaata jechuudhaan itti dubbata. Yeroo sanitti gammachuunis ani akkas natti fakkaatu jaalala ishee siif qabdu garmaleedha. Kanaafiyyuu obsa qabaadhu ani siif ibsee jira. Ani akka dhabdu hin barbaadu jechuudhaan haaromsaatti hima. Haaromsaanis tole wabii akkuma ati naan jette obsuun qaba. Ani Firaa'ol baay'ee tokko kanan jaaladha. Maal ta'a yeruma tokko osoo naa bilbiltee jechuudhaan itti dubbata. Yeroo sanitti wabiinis murtoodhaaf hin muddamiini. Ani si dhiisee jira. Atillee akka dhabdu hin barbaadu. Jaalala keessatti immoo obsi hin barbaada. Wayinis waa'ee maatii isheetii irratti waan tokko qunnamee ta'a. Kasirraa fagaatte malee Firaa'ol garmalee tokko si jaalatti jechuudhaan itti deemee ka'ii amma naannoo mana barnootaatti deebi'uu qabna. Kanaafiyyuu wanta hundumayyuu hin yaadini jechuudhaan gara naannoo mana barnootaatti ol deebi'an. Yeroo san keessatti haati Firaa'ol kophaashii jaalatte beenuu intala too ati barnoota keetii irratti xiyyeeffannoo godhitee naa baradhu jechuudhaan yaadannoo ishee waliin dabarsitee hunda yaaddee mucayyoon kan koo maal taatee harka keetiin xuriin harka kee akka hin xuyne intala koo ati naa barachuu qabdaa. Ani kun na dhiibuu kan jettu hundumaayyuu haati ofii ilma ofiitii ga'umsa kennitu hunda yaadattee maal ta'an jira guyyuma lamatti intalli tiyya maal taate laata guyyuma lamaan haala kanan ishee yaada jechuudhaan itti dubbate. Ka'ee bilbiluuf laata hin bilbiluu ka'ee bilbilu akkan ishee yaadu kanatti na yaaddi laata. Kanaafiyyuu baay'ee tokkoon ishee yaadee maaloo asittuu mi'aan hin nyaattu achitti illee deemtee na jala saqqaqamdii laata. Hojii basmaa garaa haadhaa baay'ee tokko nama ulfaata dhugaa. Amma yaadatanii akkas yeroo tokko tokko haati amma waliin jirrutti waan itti ulfaatu hin fakkaatu. Aarsaa kaffalanii nu guddisan tokkoon keenya warra hin yaadanne hin jira. Garuu haati nama alchee guyyaa lamatti amma kana cannaqamtee nyaata illee hin nyaattu. Akkam taati laata na jala jecha jedhu qabatanii amma kana kan nu rakkatu. Garuu numooyyuu amma bira jiranii fi amma nu bukkee jiranitti homa nutti fakkaatu. Garuu immoo irraa siinee harmee nama arginee harmeen sun ilma ofiitiif diinuu wal biratti qabdee hooshin madaaltu irraa hubannaa guddaa tokko qabna jechuudha. Yeroo tokko ani harmeen takka ilmoo isheetiif na cinaatti waan tokko hoogoote haasa'u malee gaariillee osoo haasoftee harmeen kiyya sun na bira jiraatte akkasii miti kan jedhu tokko na keessatti yaadna akkasii hin uummata jechuudha. Diraama kanarra baay'ee tokko kan badde jechuudha. Amma wal bira gisee jirruu fi
wal birarraa hoo fagaannu guddaa tokko kan namatti dhaga'amudha jechuudha. Lala harmeen tun amma yeroo ishiin bira jirtu hojii takka illee Firaa'ol akka hojjettu hin barbaaddu. Nyaata illee ofiishiitiif qopheessiteeti kan Firaa'olii dhiyeessitu. Akkasumas barnoota ishee bichaa irratti xiyyeeffannoo akka gootu qabdu kan barbaadde gaafa ishiin irraa fagaattu immoo guddaa tokko miidhamte jechuudha. Na baay'ee ulfaata.